fakkeenya kana nan siin jechaa jiru Hamza Sheikh Jabir kun mormina fi mormi faallaa fakkeenya faallaa teenya haa deemu isa qofaa miti yoo fakkeenya fi sinas garagaltan Hamza Sheikh Jabir akkana ta'e kana amantaa balleessee nuuf haidhamu nuuf ajjeesamu yoo kajettan taatan warri aqiidaa Hamzaan hordofisuun guututti haidhamu jechuu kooti. Okay, fayyadai. Okay. Ayya ustaz Riyad galatoomi yaada bareedaa qaabte. Ati akka aqiidaa keetiittis haa ta'u akka ogummaa barnoota muuxannoo amantaa ati qabdutti haasoyni Hamzaan haasee qabxiileen shanan amma kaafne kun sibiratti deeggaramaadha moo mormamaadha akkam amma bayaanitti? Obboleessa kiyya ani laa dhaggeeffadhu laala abbaan fedhe waan fedhetti amanuun mirga qaba. Garuu inni yaada kana kaasuudhaaf laal anas ta'e abbaa fedhes ta'e maaliif yaada kana kaaste aqiidaa Hamzaan na barsiisa yaada kana inni kaasuun isaa. Aqiidaa kitaaba kam inni dubbisaa jiru kitaaba kam inni hordofaa jiru bal'aan an wallahi jaalattanii jibbitanis anaan maraatanaan jettanillee ani duraanuu namoota akkanaa kana aqiidaa isaanii hordofee isinii dhaamaa ture aqiidaa gajjaa rabbi sodaadhaa baradhaa jedhee isinii dhaamaa ture anaaf immoo Hamzaan aqiidaa akkam akka hordofaa jiru ittan gammada miidiyaa sanarratti bee waa'ee kanaa haasa'u shuk si dhageessaa gurratti si caloo an akka Muhammad bayaanitti ittan gammade. Itti gammadde moo itti gaddite? Ittan gammade aqiidaan isaa ifatti dirree naa ba'uudhaaf duraan akkamittan dirree baasaa. Okay. Ittan gammade. Akkana. Amma Muhammad bayaanaati aqiidaa isaa tanumaaf taniitu aqiidaa isaa bartee itti gammadde malee kijiba inni amantii irra kaaya kana. Lakki musaaf wanni keessi galle musaaf lakki. Boodema. No jechuun amantaa islaamaa keessatti Hamzaan eenyu akka ta'e baga ibsee. Mootummaan bilaashitti lafaa fuudhee inni dura mee maal irratti hidhame? Yoo amantaa arrabsu qaba bakka inni amantaa arrabse as kennaa. Laa Muhammad bayaan isa bicha osoo hin taane Itoophiyaa keessatti amantiin islaamaa kabajamaan jirtu dheengadda Nabi Muhammad afaan namaatiin arrabsamee osoo ittiin gaafatamin dhiise majlisni Itoophiyaa maal nuu fayyadu jilaa jenna kun. Hamzaa Sheikh Jabir Hamzaa Ibrahim irraa waa takka hin qabu. Dura akhbaash irraa akhbaash deemee haayidhaan dhalu. Deemaa haayidhaan dhaajaan akhbaash. Akhbaashiin guutuu yakam dura Ustaaz Muhammad bayaan. Waan barattanii qabu isin guddoon. Ustaaz Muhammad bayaan akhbaashiin guutuu yakam dura hidhamu qabdi? Akhbaashiin guutuu yakam dura? Akhbaashiin. Hai uno isin Hamzaa Ibrahim uno yakama jechuun ana biratti warri sifa rabbi mormumo yakamaadhe ana biratti warri sifa rabbi mormumo ana ala gabbaan akka jetti ana biratti Habaashii yakamaadhe Habaashii yakamaa miti jechuutti hin jiru yakamaa yakka gubbaan ogaa dalagee dhaloonni dhufaa jiru amantii islaamaa tanarraa maal baraa amma ana akka jetti musaab mee hirummaa teessan isin laalaati Hamzaa Ibrahim laal hidhuu miti Mini biro magaha Jumanu lala me. Hidup silaan Itoophiyaa jira dhageeffadhu. Silaan Itoophiyaa jira dhaggaaf. Gaafa isin amantii keessaa akkasitti horiitan sanuu isin bee sheekoti ennee isin jala aaneeti matuma keessanii dabdalii yoo dandeesse ragaa wajjaase. La dhageeffadhaa Muhammad. Musaaf galii ulii galaa dhiisinis. Ustaaz Muhammad bayaan waas gaafadha gaafii gabaabaa uummata kanarratti ati amma Hamzaanii eenyummaa isaa isa sirrii eenyummaa isaa isa dhugaa osoo fakkeessuuf hidhoysuu ta'ee maaliin godhini eenyummaan Hamzaa amantaa islaamaa keessatti eenyu akka ta'e aqiidaa tam akka qabu hubannaa akkamii muuxannaa akkamii nama akkamii akka ta'e dirree if baasee if mul'isuun isaa naannoo gammachiisaa itti. Ammoo qabxiilee shanan reefuu akka dogoggoraatti nuti lakkoofne sun sibiratti illee akka dogoggora ta'e atis argaa baate. Atilleen akka furanneef akkasitti akka nama nuti ergaa. Qoy yaada kee kanarratti qabxii reefuun tanaati naa kaaftee sanirratti. Ani Hamzaan aqiidan isaa maal akka taate qabxiisan inuu qabxiisan qofa miti yeroo hedduu gaafa irreeja laal gaafa laal namni aqiidaa qulqulluu qabu beeku waan akkanaa kana faallaa amantiidhaa beeku hin namni tadhaa qoy qabxii Hamzaan kaase san irratti an akka mataa kootitti aqiidaa isaa maal akka ta'e na barsiise ka itti aanu immoo ani ragaa inni fidate maal aboo maa amantaa faallaa amantaa deemta hidhamuu qabda osoo jechuun hin taane seeraan isa wajjinaasee ragaa inni qabatee fide san irratti anoo ragaan kiyya kana jedhee Hamzaa ummata duratti ragaa isaa baaxila san gartee harkaa balleessuudha.
Asimmoo sheekonni Okay, lafaa fayyadee, eeyyoo, anis kanneen akkasuma- nam fitadhaa qoy baalageen duriyyeen amantaa balleessee amantaa fitte sheemiidha wallaahi sheemi sanuu nama ustaadaa nama digirii waamee qafitate duriyyeen amantaa indi akkamitti duriyyee ta'a namni waan fedhetti amanuu mirga qaba amma hamzaa sheejjaa beekanan duriyyee jechuun hin daamu akka itti amanetti akka itti hubatetti deemu qaba. وإلا مو رجاء إنني بالرجاء والجناسة وقبل ماله شيمي دريان أمان تبليس من الب كوي رجاء ما وجين الناس ابن ما بقى قطن. Okay, thank you. Fayyadee. إنده. Yaaduma kee kanaan si gabbisa Ustaz Zakiyya kutaa kanaa kan ani si amma si wajjin walii galeen jira yaada kan keessatti sirriitti nu badde kana nu baddetti Hamzaan haasa'umsaa waan gaariidha eenyummaa isaa isa sirree mul'isee isaaf rakkoon qabu jettee ammoo ammas osoo hidhatiin jarjarreen duratti seera kutaka please okay koy kutaka haye haasawa Hamzaa irraa eenyummaa isaa barree isaaf rakkoon qabu jettee itti buutu waan bareedaadha garuu qabxii sadi moo afurtaa qabne fakkeenyaaf kanneen akka isaa wajjin wal qabatan akka kaabaa akka dubartii dhiigaa fi akka muuziqaa akkatti Hamzaan amanuu fi akkatti Hamzaan ibsisanitti hin ibsu akkasitti illee amanuu isaaf mormiin qaba jetti okay fayyaa ta'e waan asi gaafachuu barbaade amma immoo deebiteeti Hamzumaan waan fedhetti amanuu fi waan fedhe dubbachuun mirga isaati warri Hamzaa gaafachuu barbaadan isa ajjeesuu fi isa hidhuun duratti wantoota inni silaa irratti haasee kana irratti ragaa isaa gaafatanii fi ragaa qabaatanii wajjin maaliif morminaa jetti waan asi gaafachuu barbaade asirratti Ustaz Zakiyyaa atiin maama bayaanii qabxiilee shanan Hamzaan kaase kana akkasitti sun hubattu ni sin deeggartu ati maama bayaan sagantaa sii qabnee qabxiilee shanan Hamzaan haasee kana irratti Hamzaa ragaa nu gaafachuu fi Hamzaa yoo si gaafate isaaf deebisuudhaaf hayyamamoodha. laal asirratti dabbaan naani dhageessaa miti. Ani wajjaasawu miti ani nuun namoota akkanaa faallaa namoota waan akkanaa deeman kana maalummaa aqiidaa isaanii uummata kana barsiisuudhaaf osoo namni akkasaa kun dabalamee lafaa qa'e nin fedha aqiidaa isaa dhuffatee ajjalarra taa'urra tokko deebisuu biibichaa miti wajjin mormuu biibichaa miti. Garuu namoonni sheekonni keenya afaanin isa arrabsu osoo hin taane yoo dhugumaan laal onnee tana qabaatan isaa wajjin kitaaba banatanii kitaaba dubbisanii sa'aatii godhatanii wajji haasawanii uummata irratti gadi baasanii deebisaa isaa maalirra akka dhaabbate inni waan kana haasa'u wajji haasa'uudha arraba dhiisanii hidhaa dhiisanii yaa seerri maraataa miti seerri aqlida qaba seera hoggaa jennaan lafaa seera jan seerri kan si adabuu danda'u yoo ati amanticha arrabsite qofa. Yoo ati amantaa namaatii fi amantaa namaatti buute qofa seerri adabu. Abbaan fedhe waan fedhetti amanu mirga qaba. Garuu Itoophiyaa kana keessatti firqaan meeqoo siisiin jan isinuun beeytan. Ammoo Hamzaa irratti duuluuf ni ajjeefnaan abbaa qiyya Hamzaan fira qaba lammiidha qaba akkanatti funya qurqurii ofirraa eeguu ni dandanii namni ija banatee ilaaluu danda'u hin jiru. طيب هريان كان كده كامبو صاحبني كان كشيخ روبي خا شبوتي خاصه كيسان ترجع تو ايسا فادا كم لالتات مالي मैं तक شيخ روبي anda ibrahim jabir rakhel nafi mama galato mama bayani sirri da jela ke namni yoni fi yaada biraa qabaate qawwe nama fiigu nama arrabsu ozon ta'in kitaaba namatti haasawu walii galee tun ammoo beekumsa jaamti kaan ammoo gartee nuti isaanii gadi firraa ajjeefnaa jechuudha nama agarsiifti yoo beekumsi jiraate akkuma inni addunyaa irratti dhufee kijibee atiis addunyaa irratti ol baastee kijiba taachuusaa isa beeksisuudha yoo beekumsi jiraate akkasitti amante amma fakkeenyaaf aqiidaa jedhan sheekaa roobeetii fi abbaa caaliidhaa kun rabbiin footoo qabaa jedhanii amanan akkamirraa laaltanis eenyurra badaadha Hamzaa fi isa abbaa caalii maal jette rabbiin suuraa qabaa jedhanii amanan rabbiin footoodha qaba jedhaa hin amanu akka Muhammad bayaanitti ati teechuma dhiisite ta'addaati sheekaa roobee sagalee isaatiin harkaa qaba rabbiin suura qabaa hin jenne suura qabaa je mee amma Hamzaa Ibraahimii fi abbaa caaliitii fi jara kana kamtu irra bada jara kana irra bada rabbiin suura qaba Jara kana qaba warra rabbiin suura qaba jahu kanatu irra bada. Ate kifadme. abbaa caalii isuma ustaz abbaa caalii inni gisee gari gariitti saadha nama arrabsa
haadha namaa guyyaa tokko haadhatii akka ijoolleen arrabsiisanitti Ati agenda is hob da barsi ati agenda si ati follow barbaacha faggattoonte maaliif ummatti follow ke miidiyaa Saani gaduu follow dide bara ani TikTok irratti haariyaa miti bara follow dhaaf abbaa caalee. erga yooni haasaan ke kasi kamarre uma gadantuma razalina kasi kana haasoo tabar yeroo baay'ee Kun olaal arraba yoo feete arrabsi rakkoon qabu. Ansin arrabsu garuu. jechuun waan Ammoo inni Rabbi suura hoggaa. gara yaada Hamzaa Ibrahim kanatti Wallahi. kana booda Koy kana goona abbaa caalee asirra gahuu yaada qabaate ustaaz itti deebina abbaa caalee ustaaz abbaa caalee si deebina nama ustaaz Hamzaa si yaada keessan xumuradhaa koy mamma beekan kana karaatu ani dhaamsa Yaada tokko keessan. irra deebi'ee kana namuuf dabbal maal koy ta'e abbaa caalee sittiin dhufa koy abbaa caalee yaa koy Hamzaan ustaaz Hamzaan